ሶስተኛው ሊኖር ይችላል። ሶስተኛው ውይይትም የመጨረሻ ይሆናል ወደ ሰላም ለመምጣት ወይም እስከ መጨረሻው ሁለተኛም ላለመነጋገር ሞቱማ ኢትዮጵያቲፊ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጊዱቲ መሪ መርሳ ሰደፋ ጅራቹ ኒ ደንዳአ ጅረን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አሳ ከሌሰ ታሲሰኒን ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ወቦን ሰነዳ መሪ ከነዱራ ኢረቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆጴሴ ዲኤስ ኢሳ ጡሙራ ኢረቲ ወሊ ገሌ ከንፉዳቱ ዮ ተኤ መሪ መርሳ ሰደፋ ገጌፈሙኒ ደንዳአ ጅረን ኢታ ማጆር ሹሚን ወሊ ገላ ሁምና ወራና ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ anga'aan waraana olaanaa Itoophiyaa kun marii marsaa sadaffaa kun marii ijibbaata nagaa buusuuf taasifamu yookiin ammoo yoomuu walii mari'achuun akka hin danda'amne kan irratti murtaa'uudhaas jedhaniiru. ሶስተኛው ሊኖር ይችላል። ሶስተኛው ውይይትም የመጨረሻ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። የመጨረሻ ይሆናል ወደ ሰላም ለመምጣት ወይም እስከ መጨረሻው ሁለተኛም ላለመነጋገር እንትን ሊሆን ይችላል። የመጨረሻ ሊሆን ይችላል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኤርጋ መሪን ታንዛኒያ ወሊ ገልቴ መሌ ጡሙራሜ የሮ ጀልቀባቲፍ ዊጠታ ከሌሳ ሙዴ ኩደቶክ ኩመለማ ፊ ዲደሚ ሰዲ ሚዲያ ኢትዮጵያ ጉድቻ ሞ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲለ ተቀቡ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ወሊን ቱርቲ ታሲሰኒሩ አከሞልተን ዳወቶታ ሆርዶፍቶታ ኖሌ ግሎባል ሚዲያ oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti fuulleeffachuun mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marii marsaa sadaffaa jalqabu akka danda'u akeekuu ajaja olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa isin biraan geenya. turtii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa afaan Amaaraatiin faanaa waliin taasisan kana afaan Oromootiin guutuu isaa kan dhageessan ta'a. hanga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun ammoo yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. ቪዲዮን ከኛ ህሪዮታ ከሰን ብራ አከዳቀቡ ፈሞ ላይክ ሼር ጎዱ hindagatna isinin ጀን ስልጣን አካፍለኝ ካለ ጋምቤላም ከመጣ እንዲ ካለ ስንት የታጠቁ ኃይሎች ስልጣን በመከፋፈል ይኖራሉ ማለት ይሄ ኢትዮጵያን በጣም የሚጎዳ ወደ ኋላ የሚያስቀር ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው የቀረበው። ሞቱማ ኢትዮጵያቲፊ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጊዱቲ marii marsaa sadaffaa jiraachuu ni danda'a jiran Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haasaa kaleessa taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo waboon sanada marii kana dura irratti mootummaan Itoophiyaa qopheessee dhiyeesse isa xumura irratti walii galee kan fudhatu yoo ta'e mariin marsaa sadaffaa gaggeeffamuu ni danda'a jedhan. Itaa Maajoor Shumiin walii galaa humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa anga'aan waraanaa olaanaa Itoophiyaa kun marii marsaa sadaffaa kun marii ijibbaata nagaa buusuuf taasifamu yookiin ammoo yoomuu walii mari'achuun akka hin danda'amne kan irratti murtaa'uudhaas jedhaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa erga mariin Taanzaaniyaa walii galtee malee xumurame yeroo jalqabaatiif wiixata kaleessaa jechuun muddee 11/2023 miidiyaa mootummaatti hidhata qabu faanaa Broadcasting Corporate irratti dhiyaachuun kana kan dubbatan. marii marsaa jalqabaa Zanzibar itti gaggeeffame fi kan marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa Daar es Salaam itti gaggeeffame sababa osoo hin milkaa'in hafeef tokkoon isaanii Biraanuu Juulaa lafa kaa'aniiru. mariin sun haala gaariin gaggeeffamaa akka ture kan himan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan dhimmoonni qaamolee lamaan wal dhabsiisan qabxiilee xumuraa irratti ka'an ta'uu dubbataniiru. birmadummaa fi tokkummaa Itoophiyaa fudhachuu irratti mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru mootummaa filannoon dhufee fi uummata biratti fudhatama qabu ta'uu irratti walii galameera jedhan. isa booda garuu dhimmoota tokkoon ibsamantu wal dhibdee uumanii jechuun jalqaba irratti dhimmoota qaamoleen lamaan irratti wal ta'aa turan ibsan. marii kana irratti qaamoleen mariisisan illee kan itti amanan sanadni inni dhuma qophaa'ee akka tures ibsaniiru. qondaalli olaanaan raayyaa ittisa biyyaa kun dhimmoota wal dhibdee uumaniiru jedhan wayitaa ibsan gaafiin aangoo qooddachuu isa ijoodha jedhaniiru. waraana bilisummaa Oromoo gaafii kana kan dhiyeesse wixine yookaan ammoo piroopozaala mataa isaa qopheessuun ta'uu kan ibsan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaafii adda addummaa bu'uura uume kan mootummaan akka hin fudhanne ibsaniiru. የቀረበ ነገር ስልጣን አካፍሉኝ ነው። ስልጣን እያንዳንዱ ጠመንጃ ያለው ጫካ የገባ ስልጣን ለማግኘት ከሆነ የሚደራደረው ይሄ ለሀገሪቷ ሰላም አይሰጥም። እንደዚህ ጫካ የገባ
ግጭት እየፈጠርክ ህዝቡን እያበሳበስክ ከዛ እንነጋገር እያልክ እሺና እንነጋገር ሲባል ደግሞ ስልጣን አካፍለኝ እያልክ ከሄድክ ይሄ ስርዓት አይደለም። አገር የተረጋጋ አረግም፣ አገር አሳድግም፣ አገር ይጎዳል፣ የውስጥ የእርስ በርስ መተማመን ያጠፋል። ትክክል አይደለም። ለምሳሌ አሁን ጋፊን ጭማን ገራገሩማ ኡሜ ጋፊ አንጎ ቆደቹ ተኡ ከን ሂሜ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከነ አሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፉደቹ ዲዱ ኢሳኒ ቤክሲሰኒሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ አንጎን ቆደዮ ጀዴስ ቆዱ እንደንደው ከንጀረን ብርሃኑ ጁላ mirga aango qoodu hin qabus jedhan hirmaachisuudha kan inni danda'u kan jedhe Biraanuu Juulaa aango qoodu yoo ta'e jalqabumaa maaltu filannootti geessaree jechuun gaafata. Dhimmi biraan ammoo mootummaa fi woboo wal dhabsiisee dhimma hidhannoo hiikkachuuti jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haasaa kaleessaa kanaan. Ammas qabsoo karaa nagaa irratti walii galamuu akka qabu ejjannoo mootummaa ta'uu himan. Qaamni mootummaa waliin marii nagaaf taa'u gaaffiin dhiyeeffachuu qabu gara heera mootummaatti deebi'uu karaa nagaatiin paartii uummatee qabsaa'uu filannoo uummataatti dhiyaachuu qabsoo hidhannoo dhiisuun uummatatti nagaan makamuu irratti ta'uu qabaa jedhan. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkatanii bittinnaa'anii uummatatti makamuu qabu kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gama waraana bilisummaa Oromootiin garuu yaada kana amananii fudhachuuf rakkachuun tureeraa jedhan aangaan kun. Yoo kana hin fudhanne marii wanti jedhamu hin jirus jedhan. Kana fudhachuu irratti rakkoo guddaatu ture kan jedhan Biraanuu Juulaa. Kanaafuu mariin ture sun akka gaariitti deemaa ture dhumarratti garuu bu'aa fiduu kan dadhabeef ammoo sababoonni ijoon tokko bakka tana ta'uu dubbatan. ነገር ተከስቷል እና ትጥቅ ሳይፈታ እንዴት ትደረደራለህ? ትጥቅ ሳትፈታ እንዴት ዲሞቢላይዝ ትሆናለህ? ትጥቅ ሳትፈታ እንዴት ወደ ህብረተሰቡ ትቀላቀላለህ? መንግስት እዚህ ላይ በግልጽ አስቀምጧል። ዲዳር ፕሮግራም ውስጥ መግባት አለብን። ከዛ ትጥቅ መውረድ አለበት። ምክንያቱም በአንድ ሀገር ሁለት የታጠቀ ኃይል ስለሌለ ማለት ስለማይኖር በቃ ትጥቅ የማያዝ ስልጣን ያለው መንግስት ብቻ እና ሌላ ማዝ መብት የለውም። እንደ ግል ዜጋ ጠመንጃ ሊታጠቅ ይችላል። ተደራጅቶ ግን ሰራዊት ፈጥሮ ከመንግስት ሰራዊት ጎን ለጎን ትከሻ እያሳየ የሚሄድ ኃይል መኖር የለበትም። ይሄ መቀበል ነበረባቸው። የለማ በአለም የለም። በቃ እንደዚህ አይነት ግጭት ይፈታ ሲባል ስምምነት ከተደረሰ ወደ ዲዲአር ነው የሚገባው። Waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuu irratti sodaa guddaa qabaas jedhaniiru. Dureewwan waraana bilisummaa Oromoo yaadota dhiyaatan kunneen karaa dogoggoraatiin akka hubatan gochuu keessatti humnoonni biraa akka harka keessaa qaban dubbatan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Waraana bilisummaa Oromoo irratti humnoonni maxxanan hedduutu jira kan jedhan qondaalli olaanaa raayyaa ittisa biyyaa kun humnoonni kunneen waraana bilisummaa Oromoo miira tasgabbiitiin dubbii ilaalee akka walii galteerra hin geenyes danqaa guddaa itti ta'aniiru jedhan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa mariin kun milkii dhabuu isaatiif qaamolee quba itti qaban kana garuu ifatti maqaa hin eerre. Rakkoo keessa kan jiran garuu waraana bilisummaa Oromooti jedhan. Marii kanarratti hiree isaanii murteeffachuutu irra ture jedhan. Sababa qaamni biraa gidduu seeneef haal duree addunyaa irratti dhiyaatee hin beekne dhiyeessuun mootummaas rakkisanii waraanni bilisummaa Oromoo ofii isaaniitillee rakkisanii jedha Biraanuu Juulaa. አገሩንም እየጎዳ ያለ ራሱም እየተጎዳ ያለ ይሄ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል ነው ወሳኝ መሆን የነበረበት። ግን ይሄ ኃይል አይደለም እየወሰነ ያለው። እዚህ ኃይል ላይ ታዝለው የሚሄዱ ኃይሎች አሉ። ይሄ በዚህ ኃይል ታዝለው በዚህ ኃይል ተሸካሚነት የሚሄዱ ኃይሎች አሉ። አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ባዳንም ዜጎችም እነዚህ ኃይሎች ይሄ ኃይል ነገሮችን በሰከነ መንገድ አይቶ ይሄንን ስምምነት እንዳይቀበል አድርገውታል። ፍሪፋሪ ወረውሩለት ይሆናል፣ ግን እንደሱ ግን አይሞቱለትም።
ሊሞቱለት አይችሉም። ሌላ መስማት አልነበረባቸው። በቃ ችግሩ ውስጥ ያሉ እነሱ ናቸው። ራሳቸው መወሰን ነበረባቸው። ሌላው ኃይል ጣልቃ ስለገባ በዓለም ኤክስፒሪየንስ ታይቶ የማይታወቅ ቅድመ ሁኔታ በማቅረብ መንግስትን አስቸግረዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከና ሀጀደም መሌ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ጡሙራ መሪ ዳር ሰላም irratti ibsa baasee turen marichi akka hin milkoofneef mootummaatu gufuu guddaa ta'ee jechuun ibsuun isaanii yaadatama. Mariin carraa qabeessaa fi carraa guddaa ture kun akka hin milkoofneef mootummaan danqaa guddaa ta'uu waboon ibsee ture. Akka ibsaa wabootti ammoo marichi waliigaltee irra ga'uu kan dadhabeef mootummaan Itoophiyaa rakkoolee bu'uura siyaasaatii fi nageenya biyyattii balaarraa buusan kaasee irratti mari'achuun furmaata kennuuf fedha hin agarsiifne jechuun isaanii yaadatama. Mariin kun erga xumuramee booda mootummaa fi waboon dhuunfaadhaan ibsa baasaa turan keessatti mariin marsaa sadaffaaf akka fedha qaban ibsanis garuu ammoo mariin marsaa sadaffaa jalqabuu fi jalqabuu dhabuu irratti wanti dubbachaa turan hin jiru. Fiild maarshaal Biraanuu Juulaa miidiyaa faanaa irratti gaaffiif deebii taasisaniin yoo qaamni hundi tasgabbii yaade mariin marsaa sadaffaa jiraachuu ni danda'a jechuun deddeebiin dubbatan. Sananni inni dhumaa qophaa'eera jechuunis dubbatan. Mariisistoonni illee kan itti amanan jechuu isaaniiti. Sadarkaa isaa fudhachuurraa yoo ga'ame mariin marsaa sadaffaa jiraachuu danda'a jechuun mootummaan marsaa sadaffaattis sanada qophaa'e kanarratti akka cichu dubbatan. Sananni inni jalqabaa mootummaan dhiyeesse kun akka fudhatamuuf dhiibbaa akka godhanis himan. Mariin marsaa sadaffaa akkuma isa lammaffaa yeroo dheeraan fudhatamee kan mari'atamu ta'uu akka danda'us qondaalli raayyaa ittisa biyyaa kun himaniiru. ይሄ ነው ያለው። ሶስተኛ እድል ይኖራል ወይ የሚለው ሊኖር ይችላል። ምናልባት ሰከንድ ብለው አስበው ፋይናል ፔፐር እኮ ተዘጋጅቷል። ኢቭን እነዚህ አደራዳሪዎችም የሚያምኑበት እና ወደዛ ደረጃ እሱን ወደ መቀበል ደረጃ ከተደረሰ ችግሩ ሶስተኛ ውይይትም ሊኖር ይችላል። ምናልባት ሶስተኛ ውይይት እንደ ሁለተኛ ውይይት ሰፊ ላይሆን ይችላል እና እስካሁን የተደከመበት ውይይትና ሰነድ አለ። እሱም መቀበል ላይ ከተደረሰ ሶስተኛ ውይይት ሊኖር ይችላል። ሶስተኛ ውይይትም የመጨረሻ ይሆናል። Sanadii mariidhaaf dhiyaate kan hanga yoona irratti dadhabamee jira. Yoo sana fudhatan mariin marsaa sadaffaa itti fufaa jiran. Garuu mariin inni sadaffaa kun isa xumuraatii jedheen amanaa jedha Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Gara nagaatti dhufuuf yookiin ammoo lammaffaa deebinee akka hin mari'anne ta'uu kan murteessu ta'uu isaa akeekkachiisanii turan. Kanaaf ammoo mariin marsaa sadaffaa jiraachuu ni danda'a. Garuu marii kanarratti ejjennoo cimaa qabaachuun barbaachisaa ta'uu qondaalli olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Biraanuu Juulaa akeekaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun ammoo waraana bilisummaa Oromoo irraa garuu haga ammaatti ibsi ba'ee hin jiru. AGM ammoo jala bu'ee hordofa. Yeroo gaarii qabaadha.